halkanillee guyyaa natti fakkaata. Ani maqaan koo Takkaayee Erren jedhama. Kanin dhaladhee guddadhe kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Uraagaa ganda Gaadiyoosikoo bakka jedhamu keessatti. Ijoollummaa kootii irraa kaaseen horii eeguu dabalatee abbaan koo qotee bulaas waan tureef hojii qonnaa abbaa koo duukaa bu'een hamma humna koo gargaaraan guddadhe. Akkuma umriin koo barnootaaf ga'een mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gaadiyoo jedhamutti barnoota koo eegalee hanga kutaa 8ffaattis achumatti baradhe. Qorumsa kutaa 8ffaa milkaa'uun kutaa 9ffaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Uraagaa jedhamutti barnoota koo itti fufe. Qorumsa kutaa 10ffaas milkaa'uun hanga kutaa 12ffaatti mana barumsaa makanatti baradhe. Hiriyoonni koo tokko tokko barnoota isaanii otoo hin xumuriin dirree jaalalaa keessa yeroo seenan iyyuu anaan hangan kutaa 12ffaa xumurutti waan tokkoyyuu nan mudanne. Hanga humna koo barnoota koo hordofuun alatti waanumti jaalala jedhani kuni maalummaan isaayyuu anaaf ifa miti. Yoggaa namni odeessu gurra ittiin dhaga'us hin qabu. Sirba jaalalaa dhaggeeffachuunis natti hin tolu ture. Sirba siyaasaa tokko gurri koo battaluma dhageesseen ol utaalee ka'een quuqama keessa koo madaa oromummaa ittiin hin yaadadha. Kun kanumaan osoo jiruus qormaata koo kutaa 12ffaan fudhadhe. Egaan haalli mijataan baadiyyaa keessatti qormaataaf na qopheessu waan hin turreef qormaataan fudhadhe firii narraa eegamu argamsiisuu baadhus qabxii darbisaa argadheen Yuunivarsiitii Dabra Birhaan muummee barnoota Agirikaalchiraal Ikoonomiksiin barumsa koon itti fufe. Mooraa yuunivarsiitii ergan seenee booda kan kana dura nan beekne jaalala wanti jedhamu suni mucayyoo lixa Oromiyaa Wallaggarraa dhufte tokkorraa qalbiin kiyya na hatame. Mucaa diimtuu rifeensi ishee dugda isheerra shaashaa jedhu kan sagaleen ishee simbira mukarraa harcaasu kan yeroo adeemtu koomeen miilla ishee lafa kan hin dhukkubsine argeen irraa hafuu dadhabe. Duuba deemeen ishee hordofuu jalqabus haa ta'uutii garuu onneen afaanii baafatee waan hin dubbanneef duubatti galagaltee onnee koo haasofsiisuu hin dandeenye. Daree keessattis hateen fuula isheen ilaala. Yoggaa ijji keenya walirra bu'u dafeen mataa koo gadi cabsadha. Yeroo jalqabaatiif jaallachuu kooti waan ta'eef baasee itti muufis baay'ee marrakkadhe. Doormii galeen yeroo hiriyoonni koo hirriba isaanii rafanii anaaf halkan hundi guyyaa natti fakkaata. Nama itti ergachuu yaadus namni ani itti dhiyaadhee icciitii kana itti himadhu yeroo sanatti hin arganne. Akkanumaan osoon baay'ee rakkadhu waggaa tokkoffaa keenya xumurree gara maatii keenyaatti galle. Fulbaanni dhufees yeroo gara barnootaatti deebinu ammas yaanni jaalalaa fedhiin ijaan arguu qalbiidhaan yaaduu na duukaa deebi'ee gara mooraa seene. Haa ta'uutii garuu haalli nageenyaa gaarii waan hin taaneef kun ammoo qorumsa lammataa natti ta'e. Mooraa yuunivarsiitii sanaa keessatti akka barbaanne afaan keenya haasa'uun yeroo hin danda'amnetu nutti dhufe. Barattoota afaan Oromoo odeessan adamsanii gara mana hidhaatti guuru. Ba'aa hamma kana hundas anaa fi ilmaan Oromoo hunduu ciniinnannee obsaan ofirra dabarsine. Rabbiif galanni haa ta'uutii barri hin dabarre hin jiruutii barri kunis ni darbe. Nuyis seeraan gara barnoota keenyatti deebine. Amma egaa gara fedhetti haa ba'u jedheen mataa kiyya amansiiseen mudhii kiyya hidhadheen onnee dhiiraa haboottee kootti qabadheen wanti fedhe haa dhufu jechuun lakkoofsa bilbilaa ishee irratti bilbiluun akkan ishee jaalladhu sabboontuu intala Wallaggaa kanatti hime. Yeroon gaafadhu takkaa akka callisuu tokko taatee lakki ani naman jaalladhuun qaba ifa manaaf godhi yaa obboleessa koo jettee naaf deebiste. Irra deddeebi'ee gaafannaanis homaa qalbii koo qalbii ishee godhachuu hin dandeenye. Guyyaa gara biraas akkanuma sa'aatii dheeraa waliin taphadheen onnee dubbii jaalalaan afaan na bansiisu isheef qabadhee bira deemnaanis homaa
ejjennoo ishee guyyaa jalqabaarraa taakkuu tokkollee duubatti naaf deemuu didde. Anis akkuma hiriyoonni koo kaan godhan yoo ofii yaalan hiriyaa ofii itti dabarsu kan jedhaniin hiriyaa koo tokko akka ani baay'ee ishee jaalladhu isheetti akkanaa himuuf dhaamsatti hin dhaammadhe. Haa ta'uutii garuu hiriyaa kootiin illee jaalallee akka qabdu itti himuun ofirraa deebiste. Anis waantan godhu dhabeen otuu keessi kiyya gubatuu onneen kiyya waxalamuu tole erga isheen sin barbaadu naan jettee itti dhiisi jedheen hiriyaa kootti dubbadhe. Haa ta'uutii garuu har'as onneen koo isheef tasgabbiin arganne. Baay'een ishee jaalladha. Barattoota kaanirraa isheen barattuu addaadha. Ergan ishee jaalladhee waggaa 2 ol lakkoofseera. Haga har'aatti dubartii isheetiin naaf madaaltu onneen koo gonkumaa barbaaddee argachuu hin dandeenye. Amanees keessi kiyya hin fudhatu. Egaan dhaggeeffattootaa isin waan naan jettan hin beeku. Ani garuu ammas abdii isheerraa kutuuf tasuma hin dandeenye. Gara fuulduraatti illee waan hin danda'u natti hin fakkaatu. Ani obboleessa keessan Takkaayee Dharra Yuunivarsiitii Dabra Birhaanirraa gorsa sinirraan barbaada. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa obboleessi keenyi Takkaayee Dharra Yuunivarsiitii Dabra Birhaanirraa nuuf erge siniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 jaalladhee gaafadheen tolinaan jechuun dandeenye. Hiriyaan qabanaan jettee mee maalaa godhu ani jaalalshee malee jiraachuu hin danda'u gara fuulduraatti illee sammuun koo nama gara biraan yaada jechuun anaaf yaada baay'ee ulfaataadha. Mee maalaa godhu yaada keessan naaf qoodaa. Kan ani jaalladhe yeroo jalqabaa fi ishumtiyyuu gaafadheen na diddee haala kamiitiin harka koo galfachuu hin danda'a jechuun obboleessi keenya Takkaayeen nu gaafatee jira. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleessi keenyi maalaa godhu ishee malee dachee kana irratti namni yookiin dubartiin isatti argamaa jirtu hin jirtu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Yaada keessan otoo hin qusatiin qoodaa fi jechaa kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe illee kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Shoomeeti. Guyyaa borii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.